Yagro wala. Isaan na siya daba po, naman sa kailangan ng gawin. Kaya beredu, bedo itu. Dua tu baju. One day orang wonder ni rada, but hero jadi. One thing ada yang mau jadi. Kami akan nama waso jitu. Dua kita koso jitu kecil sekali boleh. Mana itu? Kadang. Lagi, kecil sekali. Ega, agak makan nama tu khusus banyak. Lalasan bana ber. Ya. Ya, mana sih kalian? Saya tu bin rumah deh. Saya ni tu ko bakkan ini lagi saya dah beri tak kawan khadam ni lo kosi dah. Seri. Lo bukan apa ni? Mira sentuh dah. Bakkan khadam. Wow. Thank you. Welcome. Challa. Ato. Mutirajir. Lagi war nama dilana tinggi tadi war. Amal tu nak dagang ni tadi. Semua dunia tanah namni sering jurusan. Maka kanu manje. Dunia tanah namni sering juruin je maka. Because anak. Uya kurang boda kan ini sah. Cuma Osman dah bodoh fi. Wanta tesa kan nak uya kurang boda. Kurang turban tak kau. Jangan sedikit cuci tu mah. Semuanya dunia tanah ramai kan namni sering jurui. Angga dunia namni sering safin tak beda tuan. Amalnya lu. Sambo dah dunia tanah. Tala lagi sewa ni. Amalnya. Ni dalam eh. Ade baru di jana harakan ruti gadi. Amma gadi dia. Haru kamu nama ada. Haru wallahi take yoro. Wah di jadi tadi. Ada bedo. So Abdi, awan tak garu busy. Walcina na dia bisu kamu so tiyan. Walcina. Okay. Gavi berkata laga dengan muka apa tinggal. No. Walcina, no ya ada kan tenim baru betul. Okay. Isi ni rote radi. Ni rote wali sekali. Warasir semua. Ahata. Cikilnya dalam tak kau wali jalan. Tahu tak kaya itu jalan teh. Gavi di yang gawatin gatlen one bro. Ay. Gavi di yang gawatin. No, Gavi di yang gawatin. Ay. Sanggama cuma kau. Ay. Yaro, kau dia jalan. Hanga. Dia sabit bisa nafana rabi terlalu. Lalu kau sabda foundation walcina aja cukup kan. Ay. Okay. Amma yaro jalkabu wala garta mal bodan. Dapaga. Jadi abu sana. Ada ya. Ay. मैं आदि तू Aya, anile gadi dia. Guys, wajib tu tadi. Because kita wali unda baitani. Dalam baru biar jalan ni biar kaya ada jadi. Dalam jalan biar baru ni biar. Jalan sana ribu alamat di mana? Alamat di mana? Jadi, apa wali timu batani. Lalasan tak kajalah. Because Islamanu single ida. Lalasan tokkotti khara tokkotti tahap tenjir tu. Baru lala wali income dan. Akawan. Calla Budragas. Aya, nawanin je. Because kita walis ni beitan, lala bisanu do walin beitan. Baiti waliti artani. Lala walin kabdan. Tagama to kotte achi maite to kombi fatenjir tu hi tagama gavinti. Ini garu, daging. Calla kasi mudra. Ay. Daging, abi. Ini pun kamu.
haga wandam ne kana jiti tuwani ne duba ya chukure erga bade ne na bara katani wan duba kan lagi wallahi wan duro ne Ugana janna. Bra gafi tan osonu gaba chubati because nama woludam siktawan devecha Laki David itu. jechuun amma namoonni as jala jiru jira amma as jala Mungkin. Ajatan. Marah kok bantu itu. David. ni jiran bo ati sakamit dabaman abo grupi dia ni jirti grupi sale ni jirti grupi saati video itu amas normal ni jira wari amalalashi ni jirtu so nu mama ga wanti akana bar wanne akana nu mama dirkama mama Amma gaafiin tiyya sadhuma karamitti amma dhalaan isin jidduutti hafte sun amma kara eenyu deebitii dhaambisu walitti fayyitanii. dalaan sibitti afte jettee bar waan dilata ka goote bar Ini dua dinan. Sinam lah babar. abdi ani wan Imban wawa jodara ko ne be tami Iya, ifqabaji wajjine wallahi ada waddu. Bado Elon Musk matan ron do kursi na bata finne jira ada waddu. ransa isa o jiris tabratin dan do haro si galte Nagay, tay boda dage faro abdi faraza jitu nama kanne nama wollo halo Masuk randik mana dia bisa Mudah kan? wallahi balage re jollet. Wallahi haro ndage sabi balage re jollet. yalla Mudah ya dengan Wallahi balage re. atif ko abdi atif ko Wallahi si balage. Aw jol bak. abdi me kasa alibaba rat Iya. nal jara kayaknya ga sintu be kami gati Tadi kan dapur dia nyata nih. Ini sih baru nih indah walaikum. Wanta kan da barzo fada asmanu hawa ta kenya no da makan lalu ju fana yan kenya ne lalaga imagine goda ya da picture goda sayan tuma kami du jira ya da wan kana talu burgudda me ga tu du fajira bare yan kenya an wata ka kana tufa kana ko kana kan bo sani mana kana kana gamma imagine gije isan sagan ta sani kin wata de ni kufan wana kam expectation of dukani inshallah akan matakati wa mudah kan arku jira to kanafu aku majalni da sagan ta Haro bhai shi sikab haro warre bu jonne sani group ki jono ke. Wait tali wait. awir kat bertin di mina adu batushini Koi haye khanne ko. Oke, nama kuma tak kami di dalam apa bahasa Najra, tahu tak dulu tak. Kuma di video pala muje kuma da kalmat. Ini bahasa dia ya kun sadi ijaz wala ko kan. Kun sadi di dalam Najra so haro kuma sudum sagali rajra. Itu tadi kuma pertama kali tak orang aja deh. Thank you. Haro me rabbu maja haro matamu. Tapi maja naro bodu ka bampolo. Ko mga kiyana go ni ko me mucha na wallahi dikkan kaun da yaro. Wallahi haro bakkan kaun ka bu haro han please. Makanya yang gue aku mau bergora makanya yang please. Amma tu kala lama kum soddo mi sagale dibba fu rajra kuma furta mam. Haro. Amni dipija. Tasani ra fi wani jo fadu warre bu wani jenne sani grupi ni gona ni jarra bifaja ibati gona material ai kam barbachi suni nabi to hundi kaisani firratti kuba gabadha jechu eneti ayat itu fatan di ada para me wanta kan dubadda way media kana ratina bada so walin jennu turre way materiala kana aruma khimale waga dira di waga afuri foji oje chanjuru ana manta na katarame forex no janda jeti dolar di bala mana khabala achino janda jabutu no janda iki so jajata ko jira kana fi sayin walin jennu aboni furra asingenye furru tak media kana ratti asingenye furru baka asingenye numa fitanna male furru walin jechu turre noti arra media rabbani wanta kana asone or erga media kana rabbani haso hin olamne way materiala kana naso fela nuti
nuti dandeettis qabnaa ifi editaraa ifi kaameraamaanii ifi waraabannaa ifi content creatoraa so nuti wanti nu bira jiru waan guddaadha waan guddaa hoggaan siin jiru sadarkaa feemasoota Oromoo kanatti on exaggerative godhuun ta'in maateriyaala malee hojiin nuti hojjechaa turre hojiin isin agartan sun wallahi billahi mobaayila afaan tarta kasma namaa gaafattee tarta kauna namaa gaafattee si gale amma immoo waan akkasii godhuu hin feenu yoo kamil kaawte so production qabaachuuf feena hojii babbareedaa dalaguu feena so waan kanarratti osoo maal jettaniin waan nama darbu wayiin garre mandardara nutatani nutola because nuti nama kan hunda dura media kanarra jiru nama takka masarako teenya fi rako hawaasaatiif illee waan takka dhufne asitti namni yoo rakkate teeshina namaa jijjiiru ajandaan gosaa dhufe dafnee taphannee ajandaa gosaa san jijjiiru kan namni qabsaa'u namni politikaa so miiliyoon qabdi Oromoon garuu nama hubatee ishii bashannansiisuun qabdu nama aartiin galtee fi lakkoofsa qubaati nuti immoo waan nu keessa jirru kana sirriitti baafnee agarsiifachuu feena sirriitti baafnee agarsiifachuuf immoo meeshaa murteessaadha production murteessaa so bis takka usun kenya kun nuni defa jeetin yaaditin infurin nanja saibni asingese dubanu saugan je asingese infurin nanja aragaru nim furetin jira akka nama isin jaalatu kanaani Mukomalle Kana saat dia baru Ayo bibarasu godon ko. aye selani nu je jira somana asinge fure jira ini je yo sosol jawni udah bocor ba komeni ban jadi film kita udah mereka boleh jira ada filmi it's based on true story ke amat gerang itu project dia kasih pembuat takam dalam bumi terbiasa tu cuma saya pernah तो वंशों सनिधि मुझे सुराधुनो material का एडिटर material का मान निकलना उसे यार वो हिंदू प्रोग्राम में कबल ने अब मैं इस वक्त में बात बोल रहा हूँ अरे जब भी पता है सगंता जाम तुमो तो संजय तनी को आता का वन राय कमो उजी की असबान निमो के असबान प्राइस berbaca saja ya tu. Selain kami media radila Korea kecanakan semua. Ini forex kadang-kadang dalam juga. Kami sekatus business itu kau tak tadiran guru juga. Alhamdulillah hatu material lo punya lo bakal mengkabel deh. Akan nama artis sih kalau tu kerana logo artis wan dari kamu. Jika macamnya baca apa pula. Wan sering itu promo. Na kita cara kan selama mau kita simpan baru. Buat mereka itu orang belum promo na. Sini tadi sini mungkin jalan mo boleh kau mandu ya. jalan tahu mah itu mana duku bayi ulfata siga le fedin na fi machun heddu ulfata wal jalan kitta mi jagudun fannetu ma furre male wallahi is long time Nah, wagga sadi arrati waji qadam okay. Ini len nasiratu dalam tawa woi kata lupa dah. Bana suku karena jole adu tu jole idan dan belaga ilmu idan dan dia baka kairo kana ni seki idama kamera itu alat dapat drama wan tak belagu idan di sini tu karena ti insan belagu turani so also dia malinga dikit dia dia kasih kerja dalam tu washi konti dari dan di sini langgar tertandok kan ada macam apa belagu bendo aske seki dibani tu hande dan tak kerja di bambu dan ini kita ni ega dapat itu insan normal saja. Saya sangat belajar juga. Media mana insan enam saja. Karena kan itu jadi kalau saja. Namun itu berada belajar ni hanggan tak terlibat ni. Harkat dah benar nomor insan. Sila insan tahu bahagia. Sila jalan tinggal lagi berasa tahu bahagia. Media karena rayu kamu gama kaisa tu. Nama diberi wah aku dah betul. Baru insan apa itu wahak datang media karena apa itu wada lagam male. Ulai tu akti reaksi awal tu komedi ada dah tinggal lagam male. Ulai tu nama bro rani Kumpul dansa ni kaban. Dan tu. Wanti hawa sudah tu bahasa namu mati sup arti namu begitu. Tetapi insan ko dani silami tu nomor rawan tu dia ikut kunci lalani bergaul ini pun tak kan gitu.
Hanggas takka silaa dhiibne arraan tana bakka kanaa wanti ijoollee jiru. Akkuma uummata Habashaa fakkeenya uummata Meelodigaa silaa isaan fakkeenya godhatan nama biraan jiru. So namoota hangan takka dandeettii qabu miti nama xiqqisuma takka viidiyoo konfideensuma kaameeraa duraan dhaabbatu dhiibanii hangam takka karaa aartii akka itti naqanne kun walumaanuu qabeeyu namni yeroo godha. Kanaaf egaa irraa dhooftanii jirtanii miira isin soomana furtanii bara kun jettan. Furtanii egaa jirtan sirruma nyaadha egaa bishaan qofaan furuu osoo hin taane ittis nyaadhatuma furaa kara dalagaa kan dhibbattanii Okay, erga soomana furtanii waan hunda nyaadhaa jettanii haroo hiyya maaltu jira beektaa? Miitura hafa dhooroo haasaa wajjin laagamanii haasaan bareedaa akkasitti fadhaan ija keessa laalaatti naasoo fedha. Nuti ammaan tanatti ijoollee lafaa dhuftus leenjisuu feena. Ammoo waan sanii jirraa'u kutunee ijoolluma leenjisuu jirraa. Because dhaloonni amma dhufu kuni kontantii kireet godhee dhufuu dhiisee jira. Yoo harkaa jiraatan nam takka waggaa sadeen kana keessatti kontantii mataa isaa qabatee dhufee yoo ka jiraatu ka beeytan ka agartan ka mul'ate naaf himuu dandeessan riisarchiin jechuudha. Garuu nama fasaadaa fi waan hin taane qabatee dhufe nama 20 ol siisaa buu danda'a ka itti milkaa'e ka bakka babbareedaa irra jiru ka ammaan tana ingama bareedaa harkatu jechuudha. Nama immoo yoo ingama kafalteef maastaawoqaa na waraabe jettee kan ta'eef maastaawoqaa asiif waraabee fayyadamuu hin dandeenye. Oo beeysa kanaa dalagee dooraa 500 tanan si kanaa jettee silkii isaa akkasuma salfiin si waraabu jechuudha. Asirra gizee taa'immoo nama hawaasa tajaajilu fakkaatu. Hawaasni keenya gizee madaala waa kaa'u madaala itti waa kaa'u beekuun irra jira. Hawaasni kun dammaquu qaba, qaroomuu qaba. Uummata kanatti hawaasa kana yoo dhiifne hawaasni kun daran fasaadni 2022 irra amma irra bal'aa, 23 irra 24 irra bal'aa, 25 27 namni seeksii godhaa dhufa tiktaak kanarra. Wanti kun dhaabbatuudhaaf dhalootni akkana akka hin uumamneef dhaloota maayindii isaanii jijjiiruu nurra jiraata. Because maalin daleene content create goone milkaanii nu arguu qaban isaanis content create godhatanii akka dhufaniif waan adda addaa nuti amata kudhan miidiyaa kanarra daleene hin milkooyne akkamitti content create godhatanii akka keenyan laffaan akkuma balu uffa dhufan malee qabxiituma nama arrabsaa nama xiqqeessaa ija gaalaa liqimsanii ija nama dhiibaa dhufan malee waa tolchanii waa bareeffatanii hin dhufan kun ifa akkasi beekuu danda'u nurra jiraatan ammas namni shabaaba ifinjoo tokko akka shabaaba yaaduu danda'u qaba. Okay, faayireejii ni dhumti erga faayireejii keessaa bahee gaaf sanitti waan badii dagdee dogongora dalagee eega guddatee booda dogongora sanirraa ibsarreessee hawaasa kana waan sirnaa takkaan tajaajiluu qaba. Kara tokkummaatti harkisuu qaba. Saatan ummanni shabaabni Afrikaanota waa'ee paan Afrikaanizimii haasa. Shabaabni Oromoodhaa immoo waa'ee gosa haasa. Yaaddeen gaddeebi'ee jechuun waa'ee Oromootu naasoo Oromiyaatu naasoo waa'ee Harargeetu naasoo or waa'ee Itoophiyaatu naasoo waa'ee gandaa macarrashaadhaa bara tun waa'ee gosa haasaa jechuudha. So dhaloota kana oomishanne dhaloota akkana jiru kun immoo dhaloota biraa nutti oomisha. Dhaloota gandaa miti ibiddaan nama gootu. So osoo dhaloonni akkasii sun hin uumamne dhaloonni akka keenya hawaa bira jiru. Hawaa mul'isuudhaaf humna dhabe hedduu jira ijoolleen. So namoota akkanaa kana push osoo godhamanii osoo laalamanii harkifaman namoonni push godhanii miidiyaa kanarratti harkifamaa dhufuu jiran namoota fasaada babal'isan qofa. Wanti kun sirraa'uu qaba. Namni hanqaa'uun waan akkanaa gochaan osoo hin ta'in afaan osoo hin ta'in namuun fedhu fasaada. Namuu akka ilmoon isaa jallattuu fedhu. Namuu akka ilmoo isaa jalaa badduu fedhu. Garuu nama ilmoo isaa balleessu san sappoorti godha. Nama ilmoo isaa balleessu. Kanaafuu namni waan godhu waan sirrii takka mataalee xiinxalee harkisuu qaba. Kun hawaasaaf inni isaa hagama keenyatti ni as deebiin immoo dhaloota kana tajaajiluuf hanga dandeenyetti waan bareedaa. Dhaloota kana tajaajiluuf immoo maateriyaala feena. Maateriyaala waan guddaa miti. Namni tokko sponsor nu godhuu danda'a. Maateriyaala I think kaameeraa abbaa lamaa fi maayikaa fi kiroomaa giriina waan akkasii waan banni waan ganaa ta'e nuti barbaada. So yoo nu tola maateriyaala kana surprise nu gootan. Ammoo carraa karra dhufnee kana booda miidarra dhufnee waan kana inni gaafannaa hin yaadina. Tanaa warra irraa doonaanuma dhoosnee dubbannee carraa kanatti fayyadamnee harkanne jeetuman dubbannee galatooma ulfaadha. Laal baga dubbatte waan akka amma dubbatte kana waan bareeda kaasta. Akkuma maree kun tana silaa bara asumatti ammaan tana ijal qabne neetitti yaadnee turre yoo haa yaadde kun ta'e ammoo jidduun gaa kanuma qoosaa goonee malee ammoo obboleessatti yaa abdii waliin ije akkaan gaanii hubadhetti waan san amma arra qabnee akkanumatti isa isaa marii goonee
waan akka sagantaa itti qabannee dhufnee waan kana irratti aareetti illee nuti qophoofnee kaashaa biitanis akkaawuntii isanis waan hunda bifa itti silaa guuru yookaan yoonii fi giftiidhaan illee ta'e asoo asii fi isan ta'in namni silaa biyya kana jiru yookaan dhagaa jiru akka abdee bakka lamaan kanarraa akka irratti akka giftii isaanii illee guuru deemii fi bahuus akka silaa bahuuf illee laafatu bifa saniin yoo rabbiin jeetti qindoonnee sagantaa itti qabannee hudduu tursiisuu illee barbaachisu galee yoo akkam ture torbaan dhufutti illee yoo godhan ta'e ani akka yaada kiyyaatti bareeda jechuun yaada yoo immoo torbaan dhufuu miti guyyaa salaasaa yookaan arbaa yookaan jiraami illee keessa haaguun illee ta'e yoo godhan illee hedduun tola wallaahi laziman waa dubbachuu yoo ammaatu silmiyyee bara maaliif amma keewwee sa'aatii ammaa kanneen akkasii waan kana keessuudhaaf jechuu hundaa sababbeen akka jee keessaan haasofne waan saniitu illee nirra mareefne qophoofne waan kana ittiin as bahuu qabnaa torbaan takkaan gaditti yaadaa yoo inni takkaa ta'uu ta'e tursiisuu hin barbaachisu jechuun kana matakkaa akkam jettaa. Thank you. Haro galatoomii ani sila akka kiyyatti meeshaalee maateeriyaalaa kana yoo hawaasni ni gumaachinaa haja'u ta'e nama useetuma koomantii barreessu osoo hin ta'in namuu if qabnaa haja'u ta'e laayib irra ni goona. Yoo immoo isaan irraa usaniituma miiruma gammachuutiin koomantii qabuudhaan ta'e akkuma keessaan amma isinii dubbifetti warra har'aan tana carraa isin jalaa saammantanii carraa arjoomuu kana isin harkatiin irra san hunda keessaan fuunee haga nama 6-7 takka finnee akka isaan ijoolleen keenya sun waan kana guutu gartee yoo hara saniin goone illee bareedaa yoo asirratti illee goone bareedaa lamaanuu na tokkuma haroo keessaanis ijoollee jajjabduu fuune keessaan akka ammaa hawaasummaa kanatti ittiinnee isaaniifis kireedita kennineef jechuudha. Isaanis yeroo meeshaan tun guutamteef bifa viidiyootiin kalaqatu akkasittis yoo goone bareedaa sagantaa yoo itti qabanne lamaanuu na baasa. Okay. Amma anileen yaani akkuma sinaa sultan asirraa humna lafa yoo akka duuba arwaatiin jechuudha roodona waan kana asirratti geessuu jirte namu gammachuu faadhaan qarshii hangana lakkoofsa barreessuun nama dindu kunneen ammoo ijoollee sun kan mijaa sirriitti beekanii nama waan akkana kanaanis namaaf sobamoo ammoo kaayis dhaabbatee taa'uu miti yoo karaa dalagaa deebisuu barbaanne ijoolleen namoota muraasa waan kana cufuu ni danda'an akkuma har'aan kana isin lamaan qofti dhuftanii sarpiraayiz hunda gootan kanatti isin lamaan irraa meeni wajoolletti namoota biraa hedduurraa inni qophoonnee itti dhufne warrootuma keessan deebinee dubbisnee waan guddaa miti isaan hundi osoo quban qabaannee godhuu ni dandeenya asirratti qarshii hangana akkaawuntii baasaa maali jecha sagalee mana adumaa geessu yaamu dalagaaf deemtu ijoolleen maallaqa guddaa isaan barbaachisu kaameeraa lama akkuma isaan jaan koompitara tokko fayyadamuuf godhatan so wanti takka kan noormaalii dalagaa isaanii warra haaraatti zeeroo irraa eegalu deemanii dalagaa dhaabbachuu duraanis qaban chaanaala akkuma dhibbaa ol qabu qabanii chaanaala mataa isaanii so sanirra deebinaan waan garii fi isaaniitti cufan waan namuu namoonni muraasni godhuu ni danda'a yaada jedhamu qaba santi gani akkuma kanatti miidiyaarratti baasanii sarpiraayiz godhuu ni dandeessanidha angama fayyadamu asirratti amma yeroo matee sangubuu ismeetuma wal abdachiisuu ta'e malee paarsantii dhibba keessaa harki 5 yoo galmaan ta'e irra yaani harki 5 yoo galmaan ta'e beeku yaadaan waan ta'e waan ta'e. Thank you, Charlie.